Liif sirbituun mootummaa waaqayyoo hin dhaaltu yaraa sirbaa dhaqaanuun jedhan. Na tuttuqaa jiru immoo miidiyaa irrattis na beeka waan ta'eef. Mana amantaa keessatti leellifamuu hin qabu sirbii siddammarii taanaan jechuudha. Haranaaf sura ga'ee maaf salphate dhugaanii. Haranaaf sura ga'ee maaf gatii nama. Shama harka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan jirtu har'a keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Qooda inni yeroo baay'ee nu gingilchuu har'a garuu anatu isa gingilcha. Inni illee keessummaa ta'ee dhiyaateera. Welcome baga nagaatiin dhuftee sin jedhee. Baga nagaan nu eeddee haadha beekaa egaa namni baay'een gingilchaa baqataatiin hin baqanne waajjiruma keenyatti dhuftee baga nagaan dhuftee eenyuun akka gingilchuu walii ilaalla gaarra yookaan anas gingilchaa yookaan sinna gingilcha. Toleekaa Jeneraal Habtamuu egaa akkuma beekamu gingilchuudhaan kan itti beekamtu isa dursa garuu waa tokko sin gaafadha har'a jechuudha. Ati amantaan kee maalidha? Akkasumas immoo warra kaanii fi akkamitti ilaalta yookiis immoo amantaa warra kaanii dabalatee immoo akka macaafa qulqulluu jedhutti bulaa jirta moo ati akkasumatti bulaa jirta? Beektan ani amantaan kiyya kiristaana waaqeffataa ofiin jedheen beeku musliima ofiin jedheen beeku garuu warra kaaniifis immoo kabajaa guddaan kennaaf akka macaafni qulqulluun jedhutti bulaan jiraan bullee sana waaqayyootu beeka akka itti namni nu beeku kan biraa yeroo hundumaa namoonni uffannaa kee deemsa kee dhaabbii kee haasaa kee ilaalanii taappeellaa isaan sii kennantu jira ati immoo waan ittiin of waamtutu jira isa hundumaa caalu immoo keessa kee ilaalee immoo inni gubbaarraa jiru immoo waan ittiin si waamuu qaba. Toleegaa tolee ati kiristaana jettee ani yeroo jalqabaadhaaf si dhaga'uu kooti yeroo tokko garuu akka qoosaatti waan ati dubbatte wayiin itti fakkaate jechuudha. Toleegaa waldaa garuu hin naqxaati akkasuma keessattuu torbee kana waldaa dhaqxee hin beekta yoo waldaa dhaqxee beekte illee mudannoo keetti si mudatee fi akkasumallee yaada qabdu nu qooduu dandeessa. Waldaa kiristaana afaan Oromoo magaalaa Edmonton kanan dhaqe sanbata guddaa darbe. Social media Facebook irratti maxxanseen ture. Wanta ittiin qoosaa fakkaatti malee wama dhugaa jirtudha. Waldaan kun waldaa afaan Oromooti. Keessummaa haaraa tokkotu konferensiin jira jennaan biyya biraarraa dhufanii kana dhageen hiriyoota kooti wajjin wal waamne dhanne gara waldaa. Gaafa dhannu waldaa afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin lallabama. Harki 75 afaanuma Amaariffaati. Paasteriin garuu afaan Amaariffaan lallabuu isaanii duwwaayyuu miti nutti dheekkaman waan baay'een haasaa isaanii keessan xiqqoo isiniif dhiyeessa. Mana saafee kutaanaa hin dhufin, mana kaanuu mana sheekii mana tokkaayidha, mana sirbaa dhufin mana kana. Manni kun kan Dassaalee miti, kan Dachaasaa miti, kan Lubaa miti, kan Lubootaa miti, manni kun kan Eenyuuti. Manichimmaa mana waaqayyoo ta'uu barreedhanne silayyuu. Bakka itti waaqayyoon waaqeffatamu jennee dhanne dhaqi mana sirbaa dhaqi mana xonqaayii dhaqii nuun jedhan. Nama mana waaqayyoo dhufe mana kanarraa ba'i mana xonqaayii dhaqii nuun jedhan paasteriin. Silaa nama mana xonqaayii dhaqu mana xonqaayii fuuldura dhaabbattee lakkii asin dhufiniiti mana waaqayyoo dhaqee itti ajajja. Deemaa mana kanaa nuun jedhan. Mana sirbaa dhaqaa nuun jedhan. Na tuttuqaa jiru immoo miidiyaa irrattis na beeka waan ta'eef. Mana xonqaayii dhaqii yookiis immoo mana sirbaa dhaqii jedhanii isa kanarratti wanti si tuqee jira yookiis immoo wanti isaan si tuttuqan qaba. Fakkeenyaaf ani akka ati kiristaana taatettu hin beeku ani sirbituu ta'uu keettan si beeka jechuudha. Yeroo jalqabaaf dhaga'uu kootiyyuuti. Akkuma kana egaa wanta isin jechuu barbaadu wanti isaan si tuqanii akkuma kana kallattii hojii keetiin immoo ni jira wanti ati qirri jettee nu ibsuu dandeessa. Kun dubbadhu wajjin sirbaa wanta kanaaf dhaaltu tun sirbitu. Tin fakkeessin. Akkas nuun jedhe Paaster Dassaaleny. Ani wanti bakka sanatti argamee na gaddisiise mata duree ta'uu kooti. Silaa maaliif namni waan biraa barachuu qaba ture? Waan biraarraa inni dhukkuba isaarraa akka inni fayyuuf kadhatu jedheen eegaa ture malee waa'ee nama tokko mata duree godhatanii hin fakkeessin bakka kana maa dhufte jedhanii nutti dheekkamu jedhee yaadeen beeku. Cheerchiin immoo nama cuubbamaatu dhaqa silaa. Isin warri ba'an keessa isin tulfaate. Warri ol jechuu dadhabdan baattadhaa gama kookottaa isin hin boqochiisaa jennaan dhanneem nuti. Boqonnaa argachuuf dhanneem waldaa. Lakkii nuti qulqulluudhaa cubbuun nurra hin jiru jennee min kan waldaa dhannuuf cubbuu qabna jennee fuula waaqayyootti dhiyaachuudhaaf dhufne. Ittiin nu arrabsoo otoo hin taane kadhannaa nuu gochuu qaba ture. Innaa sirbituun mootummaa waaqayyoo hin galtiree.
akkamitti ilaaltaati dhuguma isaa jedhee akkasuma immoo ati osoo macaafa qulqulluu beektu akkamitti akka sirbite garuu guyyaa biraallee taatu malee nu ibsuu danda'uu qabda jechuudha. Egaa kallattii sirbaatiin si tuttuqanii egaa ati sirbita waan ta'eef akkuma kana immoo ani jaalladhee hin haqne akkuma kanallee waaqayyoon galateeffachuu naqa jetteetta. Egaa haa ta'u iyyuu malee jechuudha kana booddee jechuudha ergaa si tuttuqanii booddee wanti sitti dhaga'ame yookiis immoo ergaa dabarfatu qabda. Eeyyama caafne qulqulluu warri ba'aan isin tulfaati hundumtuu gara kookottaan immoo isinan boqote. Egaa namni kan inni waldaa dhaquu fi tokko cubbuu isaatti irratti jechuudha akkasumallee ba'aa isa lafa kaatee galuudha jechuudha. Ba'aa gaafa jedhamu ba'aa saggootti baatan osoo hin taane namni kamiyyuu kan beeku jechuudha. Egaa ati kanarratti erga macaafa qulqulluu subeettee akkasumallee achitti argamee mata duree ta'uu kooti kan na aarsette mata durichi anmaaf qophaa'e jetteetu immoo ergaa kootii anaan ittiin na deebisuuf jettee fudhatte. Egaa wanti hundumtuu akkatti hiikkatan jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee jechuudhaati ergaa kana booddee qabdu maalime? Afaan har'a Paaster Dassaaleny ittiin lallabu kanaaf artistoota Oromoo baay'eetu aarsaa itti kaffale. Dr. Alii Birraarraa kaasee har'a warra lubbuun nu bira hin jirre Usmaayyoo Muusaa fa'a eebbisaa addunyaa fa'a. Har'a warra siree irratti caccabanii ciisaa jiran akka Zariihuu Wadaajoo fa'a. Har'a namni akka paasteriin xiqqeessee haasa'u Daagin Mokonnon fa'aatu aarsaa itti kaffale. Buusiidhaan yookaan mindaadhaan hin jiraanne. Artistoota Oromoo akka kana xiqqeessisanii haasa'uun kun kaayyoo waldichaas miti. Macaafa qulqulluu keessas namoonni macaafa qulqulluu akka gaariitti beekan hiikaa isaa ilaaluu danda'u. Kun warra Oromoo ittiin mataa keessa gadha'uudhaaf, warra Oromoo addaan babaasuudhaaf, warra aadaaf artii Oromoo guddisaa jiran xiqqeessuudhaaf dubbatanidha malee kun macaafa qulqulluu keessa hin jiru yaada isaati. Tole egaa hafteef sirbituu mootummaa waaqayyoo hin galuu jedhee akkasuma immoo ani itti argamee mata duree sana jijjiirsuu kooti jettee jirta. Akkuma kana immoo artistoota wajjin walitti fiddee manni suni mana waaqayyooti akkuma ati jettee jechuudha. Mana waaqayyoo keessatti sirbituun akka leellifamu barbaadde immoo ati akkamitti akka jechuu dandeessa? Iddoo kanatti ani gaaffii guddaan sirraa qaba. Sababiin isaayyuu iddoon sun mana waaqayyoo amantaa kamiyyuu taanaanii sirbituun mana amantaa keessatti leellifamuu hin qabu. Sirbii siddamariyyuu taanaan jechuudha kan seexanaati, kan namaati jechuudha, kan waaqa tolfamaati karaa gabaabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani sirba tokko biyyaaf han baasa yookiis immoo ofii kiyyaa yookiis immoo haadha kiyyaa han baasa ta'e kan namaati jechuudha. Kan namaa immoo akkamitti dhaqee iddoo qulqullaa'aa fi aarsaa irratti akka leellifamu barbaaddeere jechuudha tokko kana. Artistoota gurguddoo maqaa dhoofteetta artistoota gurguddoo isaantu gatii itti kaffalette gatii eeyyee itti kaffalaniiru oolmaa guddaa oolaniiru garuu sirbituun eessas dhaqu amantaa musliimaas ta'e kiristaana keessatti iyyuu taanaan leellifamuu hin qabus akkuma kanallee amantaan kamillee ni dhorka jechuudha sirba. Warri akka gaariitti macaafa qulqulluu beektanii hiikaa lafa sirbituun mootummaa waaqayyoon dhaaltu jedhu isinii fanniisa. Garuu akka kanatti artistoota Oromoo xiqqeessanii qabsaa'ota Oromoo xiqqeessanii afaan har'a ittiin inni biddeen nyaachaa jiru kanaaf warra aarsaa ta'e gadi qabuun cubbuudha. Cubbuun kana caalu hin jiru. Nama xiqqeessuun cubbuudha. Namatti faraduun cubbuudha. Abidda ofirraa naafsiin ganda hin haqani. Haa ta'u iyyuu malee kan biyya lafaa fi kan waldaa kiristaanaa walitti fiduun garuu gonkumaa fudhataa hin qabu. Sababiin isaayyuu waaqayyo waaqa Oromoo qofa miti waaqa Amaaraattis waaqa Gojomeettis waaqa Afgaanistaanis kanatti kan Faranjiitis kan Arabaatis jechuudha. Waaqayyo uumaa waan nama hundumaati. Keessumaan immoo kan amantootaati jedha. Sababa kanaafiyyuu iddoo kanatti akkasidha. Haa ta'u iyyuu malee egaa ati egaa komii qabdu akkasumallee aartee miira aariitiin jechuudha. Akka nama lallabuu tokkotti lallabaati yookiis immoo iyya sagalee kee dhageeffataati kanatti jirtu jechuudha. Tole egaa haftiif waan tokko si gaafadha jechuudha. Egaa macaafa qulqulluu keessaa namoota ati dhimma Oromummaa fi wangeelaa wal bukkee qabanii deeman jettu namoota beektu nu eeruu dandeessaa? Onesmoos Nasiifaa jalqaba qe'ee isaaniitti dhufan. Asteer Gannoofaa jalqaba lafa dhalatanii guddatanitti dhufan. Lubi Guddinaa Tumsaafaa jalqaba uummata isaaniitiif dirmatan. Isaantu nu barsiise nuti. Uummata ofiitiif dirmachuu, saba ofiitiif boo'u. Macaafa qulqulluu keessaa yoo Iyyasuus Kiristoos jalqaba gara qe'ee isaatii dhufeera. Utaalee iddoo biraan nanne. Saboota isaatti dhufeera. Isaan garuu hin simanneedha malee gara saba isaatiitti dhufeera.
akkati saba keetiif hin iyyan akkati saba keetiif waaqayyoon hin kadhan akkati saba keetiif hin dirman akkati saba kee hin gargaarre qalbiin sirratti dalagamaa jira. Tole Habtish sirbituun mootummaa waaqayyoo hin aanti. Isa kana fakkeenyaaf ati mootummaa waaqayyoo hin dhaala jetteetu of amanteenii jirta. Aadaa isaa sirbee biyyaaf sirbee maliif sirbee sirbituun mootummaa waaqayyoo hin dhaaltu yeraasuu guddaa jedhu. Isa kana maal goona Habtish? Kanan balaaleffanna. Hin balaaleffanna. Anillee ni balaaleffanna. Ajandaa siif qophaa'e yoo ta'e dheebuudhaan galchuu taati. Hordoftoonni Saaroo Entertainment hanga ammaatti kan wajjin turtan obboleessa keessan General Habtaamuu Lamuu fi akkasuma ana obboleettii keessan Saaroo Entertainmentidha. Nu hordoftanii hanga ammaatti waan wajjin turtaniif immoo guddaa galatooma. Namoonni haaraa guyyaa jalqabaaf gara chaanalii keenya dhuftan immoo like, subscribe, share gochuu hin dagatin.